osoo akkas godhuu baatte waan tokko osoo irratti taasisuu baatte yookaan tumsistee yookaan hiisistee garuu waa tokko gooteerti osoo waan tokko godhuu baatte turte amma gammachuudhaan dhaabbatteetiin teettee wanta haasaa kan immoo siyaasofsisee yookiin immoo Finfinnee yeroo inni achi deebisan Finfinnee jiru ofiin jette mitira yoo san maaliin teette jetti gammachuudhaan teette kootu abbaa ilma kiyyaa maaliif egaa inni achi deemiin booda Finfinnee erga Finfinnee geessee booda viidiyoo dalagdee mire viidiyoo sanarratti maal jetteen kootu abbaa ijoollee kiyyaa bakka asumas eegaa dhugumattuu asuma jira wallahi itti kakattee asuma Finfinnee jireetti achi ni jirti yoo inni achi jiru san akka isiin bakka isiin teettee viidiyoo dalagdee kamittuu bakka viidiyoo isiin gadhiistee akka ni argamu ni beekti. Kana mootiyyuu itti amantummaan qabdi akka Saayid bakka san argamu jechuudha. Kanaaf maal goote Gondar deemtee Bahar Dar fichisiistee Saayidoo kiyyaa achi kaasistee gara baadiyyaatti ergite. Baadiyyaatti hidhamee bakka jiru hin beeku. Isii itti abdeetti tokko mootu ni jira. Beeta wanta ittiin abdatti osoo qabaachuu baatte akkanatti bakka ofitti amantummaa qabaatte haganina sooftu beeta. Wanti tokko maal jira? Maaliif tablet tokko ni qabdi. Maaliif onaan jettee mootiyyuu takka Finfinnee deemtee friendshipii Saayidin achi kootu jettiin. Takka Haramaya deemtee achitti kootu jettiin. Bakka isiin geetti hunda martitti kootu jettiin beeta. Kana wanta itti abdachuu baatte akkana itti wanta ittiin abdachuu baatte osoo jiraate jechuudha. Bakka geettee martitti amma kootu jechuun jirti beeta. Dhugumattuu Saayid osoo waa godhuu baatte wanta tokko osoo goosisuu baatte akkanatti ofitti amantaa ganan dubbatu beeta. Maaliif? Abadan immoo anirraan taa'u ka. Sin ajjeesaa ka. Kasaliitti ajaa'ibe Haramaya deemteeti maal jetti seeti? Bakka ittiin kanaan dura siif haflaa inni sii taasisan ni beektaami. Bakka qalabatti sii godhe san achitti dhaabbattee wacii kanaan dura baaste ayyuuf qalabatti ka goote san bakka sanitti wacii baaste san hunda anasitti godhaa qalabatti akka waan godhuuf ni jira miira. Akkasi qopheessee bakka sanitti naa kootu jetti. Inumaatu yaa maal jetti Saayidoo jetti yoo hatta. Saayidoo! Ayyoo barakina! Gorora shol baasee gorora shaaju qaallama afaan shaaju wanti jechuun maali? Laal Sumayyaa sitti mee miti ani sin dhiisu abadan ani hoo si dhiise ani ayyuu miti Saayidoon kiyya waa takka haa ta'u hadda kaa kana haasa'uuf dhufne dhugumatti jechuudha jechuudha wanti isinii jechuu barbaadu jinniilee beektaa hagana muluu isinaan wanta akkanatti qabamuu dadhabdee maal jedhu jinniilee akkanatti mahaabaraan ni jiraami. Gurmooftee waan deemaa jirtu bakka ni jiraami. Itti amanteetiin mootummaan guutuutti jinniilee waliin taatee dalagaa gadiitti galee namni adda isa dalagaa kana guutuu dalaguuchuu abadan waatu hojii jira jinniidhaan marsaniitiin bakka waliin dalagaa ka taasistu jira. Kanas jedha namni tokkichiyyuu akka beektan kan barbaadu ani YouTube isaa irratti chaanaal isaa irratti kan gadhiise ummanni Saayid jaalatan akka beektaniif maaliif Saayidoon badee booda waan biraa akka dhagahuun barbaada. Har'as ta'e boru Sumayyaatu waamee deemee Sumayyaan waamtee erga deemee booda bakka jiru hin beeknu waa takka taanaan Sumayyaan bakka jirtutti nu haa qabamtu. Maatiin jechuu kan dhufe Sumayyaanii qobaashee miti kan deemtu. Saayidii miti Sumayyaa argachuudhaaf daqiiqaa tokkoo fi lamatti fudhachuu miti nama Tisiisa ija tokko qabu nama beekudha. Saayidoon miti Sumayyaa argachuu dhabu miti. Nama tisiisa bal'aa arguu danda'udha. Tisiisni sun akkanaa jedhee nama himuu danda'udha. Ishiin sheexaanota guguddaa sheexaanota hammana hin jedhamne walitti dhufanii salaabii ishiin alaqaa salaabiiwwanii sheexaanonni jinniiwwan walitti gurmaa'aniiti malee qobaashii miti. Sumayyaan yeroo tokko as yeroo tokko achi kan taatu. Mootii isaaniitti na fakkaate. Mootii isaanii. Hangafa sanu. Hangafa. Kutusuu miti suma. Damoo sansaa jabeseeta. Saayibar dhugaa jettee akka jettetti ija namni inni nama arguu danda'u. Beekanis. Kanaaf dhugumattuu hangaadhaa wanti inni Sumayyaa qabuu dadhabeef maal akka ta'e beektan isin hunduu Sumayyaan
sinjinilee wajjin gurmooftee waan deemtuuf maayikiroo dhaabdeetti waan nicha sanuu guddicha jechuudha. Mootii isaan keessaallee kan gafa waliin fakkaate osoo inni ta'uu baate Sumayyaan osoo waan kanaa wanta dhaaba kana keessa osoo jiraachuu baate Said nama isii qabuu dadhabee miti jechuudha. አንተም ክፋት ተውሩ እሱም ይመጣል ዱዓ አድርጉለት መልካም ነገር እንዲገጥመው። ስለዚህ ክፉ ማውራቱም Otto gaba wajji ana kan shurban ce ko ci se nan do e orobo ko burtukana ha ko otto gaba wajji ana kan shurban ce ko ci se nan do e yon se di se gati kam nan kafala Fatiye. waye Hey aye ha. Aye amin. Amin. waye na wamte barkata wada malanyet waye Fatiye. waye Dubuye. Fatiin jechuun jira wayi waara kannee suma seena goda kamiin nufuun. naga deeti maka isa wamta male lappente bakka biraa jirti Laa wallahi. Dhibe hayninu. ዋደና ናቀብ ለጴንቴ በከበራ ጅርቲ ቲማቲም ዮዲስ Fati jedhaa garuu yaada kee anaaf ibsadhu mee itti deebi. Fatiyyee jedhaa garuu yaada kee anaaf ibsu si hubadhaan beekamu. Faata jita kolle kimee dandeenye. Keessutti walii banna. Faata jita kalu galcheete takkuma ol galchi ilaali bareedduu. Maaltu tolla kan? Ta'ollee inni dadhabne. ሲኢ ቢሲ አይራውስቱ ባዶ ጀደካ Ani arge maal naa soisiisu fattaan na beekaasii galee. Abbaa jibban dhugaan jibban jedhanii fattaan yoo darbii illee taane gumaan maal akka ta'e hin beeka. Nina soisiisu ni namaanu ana kamitti akka si inakkana wal faarsisan Amma jaalala naa qabdu ibsadhu mee. Laa ani kaniin jaaladhuun qaba kaniin suufiin qaba kaniin waa mara fi agarsiisu niin qaba. anaanoo duratti akkasuma naan jette dhuftee lubbii Akkam. Guys, guma follow godha. akkana naan Follow jette tolcha. dhuftee duratti dagatte kanin jaalala ibsuufiin qabaa kanin jaaladhu qabaa kanin akkas naan jettee dhufte duratti dagatte Dhugaa keeti. Bara yeroo kana kiyyaaf kee haasoitu akka itti nama hirkaansu. Fatishaa katare tareemi. Waan taree maal? gaafiif sin jedhee bardura akkas Gaafii dhiise katare taree waan taree hin dubbatiin wanti dabre ha dabre bakka yeroo itti haasu dhageesse. ganamuma kanaa fi Naa ibsitee baruu dhageenye reefu. lafaa kee gisee na Laala akka wanti siin jedhu Oromoon na wareerse wallaahi bakka suuraati yaafitin dhiyaasi biyyee bakka jedheeni jennaan kanin biyyee naan jedhu qabaa kanin jaaladhu qabaa kanin ajandaan kutaa miira keessaan jira. Ammataan agaran galchinaa wallaahi siif gumaan dhageessa naamanta. Argitee kanaaf jedhaa bara waliin galtanii waan darbe si kaasalaal jaarsi boriif sin barbaanne waan darbe si wakkasa mataa si dhukkubsuuf. Kanaaf siin ta'uu hin jedhaa jiran. Wallaahi dhugaa Wal fixuu qabdu inshaallah. kana bara kana dadhabe amma Inaaf waan taree. waan dubbatu Ani maal godhe tiriit si godhaa irraa barani. Akka adii kabaja sii qabu sitti maa jiraa barani. Fattaan garuu yeroo hedduu namni boriif nama hin barbaanne waan darbe dogongoroota kee kalee walitti qabee har'a mataa si dhukkubsa. Waan tare maaf si kaasa inni jireenya kee boriin barbaadu maaliif mataa si garagalcha? Indee jennaan jenne malee noormaalii fattaatellee nama barattee nama andarsaandi gochuu dandeettu waan darbe dubbattee mo'itii tan akka mataa ishee dhukkubsitu waan darbe anis ani dubbachuu baadhu keessi kiyya nayyamu beekte. dhiisi kuma waan darbe dubbanne dhiisi Indee dhiisi na hubadhaa na nagaa waan anan jedhaa jiru waan darbe dubbachuu osoo hin taane anan akkas jettu nama mataa garagalchaa nu jidduu baheetta. hunda isaanii ofirraa cufi yoo gastii isaanii seente seenii kolfii taphadhuu noormaalii haasa'i lubbuyyee si jaaladha osin jedhette si maal na jaalatta jibdu Abshir. afaanii qabi anallee gamna godhi yoo sandas na jedha amma yoo achi dhaqu amma namni sheer na godha mana wayiin dhaqa janaan dhufee si laalaa nama si argu lubbuyyee si jaaladha koo as keessa seeni akkas jettaan maal wanni kun akkana hin sobe amma waan kana hin sobe kanuma dhiisiisiin jedhee bara wanti yaafteetii boodatti haasofna rakkoon qabu garuu amma deemtee mana biraa dhattee amma kennu adduma maal naan jette jedhu amma si taasisabaan na ergiti oromoon jaartii teeti jedhanii fidanii na erganii ati dhattee lubbuyyee jetta kaanii
Oyo, machokto. Bagala. Ya. Mojite. Gumani kisi kabam. Ko ali diskada. Anu apa sih ide alasan? Ya, namanya bilbilu tuh ya. Yedi. Okay? Nanti aku dami sabda kena follow. Mana motu kuma di bagas kami sabda biar. Kuma tak kau kan saya. Dan nana kulfa sila sabda binti linking goda.